dhuftanii beeytanii bakka kanan nakoo taakiin jira yoo dhiirataa tan jira bakka sanni dee mana bakka duraan beenu raayis ni qayyara. walii galleeti waa hunda meeshaa isiitiif waa hunda duubale anaatee ishii anummaa kophaatti fuudhee hin nyaanne walii gallee hin nyaanne egaa akkana egaa asii lola kanaan dhufte waan duraan sitti meetiin jira fakkaattuu egaa lola kanaan dhufte خلاص وانت وصلت بيجي يحطوا انا نياتي خلاص الرأس بروس اذا كانت انا نياتي انا وصلت بيجي يحطوا نياجوني فقلا ابر اي خفلي لين نبر نو جراجو فيدو جالتي اونيرا دوميلي سيدا بيندندا نفسي هولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا دعوتوتا فنستو جرجرتو أرى مالك أبتين ودياتي ويتنغا وان أدارين كبادي سيني أدي أنيو رتين بلبلو ديما بلبلي مالين جيتو ديما hati ceratin bilbilu dia mah hati cianyuetan farhan ham jennan amboto abba channel amboto ni betani sanifu irra bilbiledin khafali malakasan duranya tv komedi president bodra fudate miyo gurgurate khafali injar khafalu banam bakani jiruti etidain di dara gona chu namatti binne nam bakani jirun be sulkin sagaru banada bakka jirun tini motore sanifu mandan etichi debisetin khafalu namasi binne jira saadi demi afur kesati bakati dhaqatu yookiin garaa dhateetii keessa deebi jenneeniiti itti dubbanna teenya tanan dhaga'u taanaan waan jennu san hojiidhaan mul'isuu qabna rabbi isa nu agarsiisu du'aa godha isinis haqa miyyoo sanii irraa baasuu dadhabnaan akka goonu goonee isaa nu faana tura isin amma ittiin bilbila hamma dhumaa viidiyoo keenya akkam daawwatan abdiin isin irraa qaba. Rabbi ti abusu Dion tras bolo leo khasute ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نمت جنا مالكو انا فنسي انيو تا رقمني بيتا انا بلي لا كذا مسلمين صدق مساعدولlee gaa nuti hin masaane gaa maaliif waan si barbaada qabnuuf waan bakka ati jirtu to'achaa jirru raqama kee masaa'uu qabnu. Amma waan si bilbileef osoo nan siin himnees dhibeeta jeetii yaada. Haa? Waan si bilbileef ni beeta jeetii yaada. Haasaa akkati qabnu jira hin qabnu akkati jetteen silaa hin qabnu garuu akkati qabnu jira. Akkam isaati maal haasaa jirta xiyyaa maali ganaa miti haasaa walitti hin qabnu boo Maamad Saafariyaa. Haasawa? barbaada fi tabaannaan bakka nan jiru ni beekaa jechuun qotti malee haasaa rabbeeremtee wanti bilbilaati wanni koomenti dhaggeeffamsiisuun takka jirtu. Akkatti haasaa walii qabnu jira akkamii walii qabna jii? Haya dhaggeeffadhu haasawa akka nuti walitti hin qabaanne taasisiga akka ganaasitti hin bilbille godhi. Dhaggeeffadhu anamma wanti siin jiru deemu nuti qophoonee jirra guruppii ijaarree nama sibbinee dhaggeeffadhu dhugaa yoo fedhe waasa yoo kafalte kaduraatis 300 boodarraatis yoo kafalte lubbuun ta'e baate sa'aatii 24 keessatti waan miyyoo irraa nyaatte kana hin kafaltu taanaan nama sibbinee jirra sa'aatii 24 keessatti garaa haadhateetti illee yoo deebite akka taatu ta'e tamaam. Dhaggeeffadhu akkaataa itti si godhuu danda'u jira. ما جرى من الدولات ولا يبدا ولك وقفتني خصوصا على دول الدوسن انا شيء ما وجرى مكان تاع شنو ميتا تركاري سجادي يوني انا الميراثي ساعات جنا وخلت جرا ما ديجي وما جاء وما ديجي انا خرام ما جاء في هي هذا بتدجم لا لا والله بكثر بتصير دوام ابى جاري انت akan chalite kidelo jira komanti gwanda chalise binta tokko ya to je bega budise ega taran dufte ala abiyati khalas wani brada kan dinamna tikino bakati jirtuti bakum sayra ande min khiyaja khja atibar
ati dhokottee hoggaan ayaamtee yan bakka ati jirtu si dhufe ni dhokotta hoggaa bakka ati jirtu akka kana jette. Akkaataa dhokottee dhokottee kan gara bilbila kanatti achi haysee anaafati haa inni geessa kuti haysa. Mul'achuu laal bakka ati na yaamtetti qotee hordoftoota kiyyaa cufatee jira. Obsaan afaan tura ammas ittiin deebisaa bakka inni jiru hin himu bara. Hoggaa bakka inni jiru itti dheeyne ni dhokota ni kijiba. Guyyaa meeqa barbaannee dhabne. Nuti amma isaa narra cufee jira. Daawwattoota kiyya narra cufaa bakka inni jirutti hanga waan san irraa kafalchiifnu hin dhiifnu. Hatticha haqa miskiinaa nyaatu akkamitti cufatta waan miskiinaa kafaltu malee akkamitti cufatta waliigallee cufatta ara waliigallee jechuun nin kafalaa yookaan hin jiraadhu kana lamaan murteessiteeti cufachuu qabda. Maadho dhokat hoggaa nu yaamte bakka sanii maa nu shawwadda bakkuma sanii maa nu reene bakka itti nu yaamte nu shawwadda nu duraa dhokachaa mala jireenya akkanaa dhiisa. Amman si himee sa'a 24 keessa bootaa laalladhu yookaan bar si himee bar yookaan gote qotadhu seeni. Tamaam. Ayyee. Wanni kana jajjattee bara wanni aswaata sodaati jira maali aswaata kana jechuun sodaati nani biyya barsanii miti nuti amma ya dhagee sirra bilbiluu haajaa qabaadheetii miti haqamiyyoo san kafaltamoo hin kafalu taanaan sa'a 24 keessa bootaatti galtu bakka itti dhokottu laalladhuun siin jeebar nuti amma garee jaarreeti si barbaadu jira namni osoo lubbuun teembaan. In kafalu sinjeetu jira waan fedhasan fidiiti kootu maallaqa sirraa hin nyaanne isirraa illee hin nyaanne maallaqa uffataati meeshaa isiitu dhumte malee isii turboonnan isiitu dhumte malee an nyaaddee karaan hin ga'e takka koo dhibbata wayin bakaraadha wayin loon isaanii maallaqa jiranan dirqimi fi godhu ati maraataadha kanaafuu as hin jetti anaa kana maatis hin nyaanne أنا كان ما أدري وليقلتي وأنت مشى يسيتي وأنت ربنا أنا هذا شيء أنا ما مخباتي هنا إننا وليقلنا إننا إذا كان إذا في لغة أنا دكتور أندراني شفتي تيجي كاتو إذا لغة أنا دكتور خلاص وأنت نوصل فيك يخطو أنا نياتي خلاص أراد بروس إذا كان أنا نياتي أنا بروسن فيك يخطو nyaachuun ifa gala bar ee khafalii dheenne bar nuti jiraachuu feetamoo khafaluu wayya immoo hin nyaanne tee falmu jirta miyyoo tana gaafanne dhageeffadhu kaameraa dura gaafanne waa hunda qoran. Maali namummaa keessa seeneen saabara namummaa keessa seeneen saa wanni namni sinjuu hin galu saa gaafa nama keessa galchee nama wajjin ittaate nama riitiin hojjaa cuuta asaan qabna ammoo ammaan kana yoo saa dhibba furii hundi ammaan mataa kana akka dhufu dandeenya bakka nan jiru saala uffee ergaa ittiin bakka jiru wanni sittiin ergaa saala akkuma manchimaan dhuftee ammaan sin dhufaati bakka sanii deemte wanta kaara koonta dhufuu maalaqa hin kafalu sinjee hin kafalu humnaanis tolaanis dhuftus kameesas taatu wanni hawalamaa hin jirtu sinjaa jijjigaa an maalaqa kana hin nyaanne jijjigaa egaa bekkanattee nyaatee dinsaa akka hedetee maa dhuftee haamni hin taane wallahi qarqara bakka sanii baanaan namni nuuni kan sun jiru hojii diiniga tamaam. Bar hin kafalu jetteeti bare hin kafalu jetteeti fi murteessu jirta hin kafalu ennaan bare jiraachuun feetuu jechuudha bar hay. Jireenya kana deddeebisa biyya na dhageenye naan akayitaa mokotiin fi akkaan sinjee. Ayyee. Alaas ati yoo jiraame dawwanni saawwini fi na hodhuu yaadu asaa beeraan irraa yaadii maali. Dhaggeeffadhu halaas hin kafaltuumi. Ayyee hin kafaltu taanaan beeki lubbuu tante nuti amma garee jaarree jirra obboleessu jiraachuun ni feetame.
beekee dhugaa fitti himii jechuu fedheeti bar. خلاص قضيتي تعالي الدنيا فرنسا مسكينة إذا عمان تكون بدني تعالي الدنيا فرنسا مسكينة إذا طبعا تكون بالبوطة ولا غلطني على وطايا مرات فيك في الجامعة مرات أنا أقول لما نجيني وجدت الجنغشيش خلاص lubbuu ta'e jibbite taanaan nuti illeen sirraa gabaabsuu teenya sirraa gabaabsuu teenya yookaan giddiin sirraa fuudhu yookaan sirraa gabaabsuu maa bar silaa fuudhu ati machumaa deemuu baannaan bar khalaas toltee bar achumaan deemin bakka ati galtuun hin beekamu kam achumaan deemin. تمثال دكتور الدوس واني وراه جدتها تنين الدوس بلانك الدوس ركون قبل جرا ayyee taate achumaa deemtee tokkodhaaf hun taa'u silaa iyyaa kun hundi sirraa gabaabbatu deemte akkana jechuun kun of dheereessu deemte dubbii ayyee. Mama sialan ini beitani akan peran deh peran aku kan dulu beita saya kokoting saja aku sudah mampu ada mah di saya nak jawab bersama duraan paraan amboo tibar amma paraan hatticha taate bar miskiina nyaachuu jalqabde aboo sirraa fuudhuu oolla aya خلاص asma ana ramma di jireenya kan asma itu kali ya dia akan gugur itu lo kada kota deh apa yang buat ayyee achuma na eegeeti. Achuma shi ne ga miki da gamu a cikin ne sai zuwa yani yau kuma da bidu ne ana masala wallahi bidu ne nan kontu ayyee amma bay bilbila kana keessa bayti ayyee as keessa bayti achuma jiraachuma hordoftoota kiyyafatee jira kabajatoota keenya ni garta mucaan kun ammallee nama kafaluu hedduu miti akkam nu jechuu jiran akkana nakoo taachiin jira yoo dhiirataa tan jira bakka sanni dee mana bakka duraan beenu raayis ni qayyara bakka duraan galaa jiru galuu jechuudha saayibban isaa akka duraan bira dhaquu sogaa dhee hin jiru torbaan kanan gara kun guyyaa 15 hagana bira dhufiin turee jira amma kabajamtoota daawwattoota keenya mucaa kana osoo agarree yookiin seeraan qabsiisuu hidhuu jechuudha seerri akkana kafachiisa garuu mul'achuu didi barumsa barata duraan barumsa sanis iyyaalummaa isaati jecha dhiise eegaa jechuun waan harkaan jalaan fudhatu kana bareemi akkasuma osoo tana akkas godhuu ta biraa gubbaraan laalaa jira inni tana duraa'u hoddommeesse waan kana hoddommeesse waan guyyaa keessaa inni amma jalqabee humiti edaa waan irra ture jira waan kana kabajamtoota keenya waan inni jiru dhagee hojjirta garuu rabbi nu agarsiisu haqa miyyoo sanii irraa fuunaan shakkii takka malee agarre taanaan echinnu yeenaan irraa fuudhuun keenya waan hafan qabne kabajamtoota daawwattoota keenya gaafa isa qabnee harka hangiyanne viidiyoo takka isinii maruun oollu hangasittuu nuti isa faana yaanee bakka godee inni seenee baasuudha qabna isinis asumaan akka nu faana turtan ilaa hanga haqa miyyoo sanii irraa baasnu takkatti anaaf yaaddoon waliigallee waan jirru jalaa hafuu hin deemnu nu faana turaatii viidiyoo tan akka nama hunda bira ga'u laayik sheer godhaa namootaan amma duraas nama hataa jiran dhiirti jechuu kan akkana naannoo suudii asuma yaman kanaas akkanatti maallaqa dhalaa yookiin miskiina biyyaa dhuftee asas akkanatti irraa nyaachaa jiraachuun isaanii ni hubatama saniifuu viidiyoo tana nama kaaniifis hattuu kanaatiifis akka fakkeenya ta'u sheer gootanii laayik godhuudhaan yaada qabdan barreessitanii akka nu faana turtaniin isinin jaa daawwattoota kiyya qaamnu malee hin dhiibnu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagattiin isinin jaa gaafa viidiyoo taanii wal deebine isin agarsiisa gaafa harkaan geenne harka keenya keessa galfannee isin agarsiisuun keenya waan hafan qabne asumaanuu nagayatti nagaan na tura